Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa waajjira abbaa alangaa magaalichaa waliin ta'uun karoora waloo waggaa milkeessuun haala danda'amu irratti qaamolee qooda fudhattootaa waliin marii gaggeesse. Mariin gaggeeffame kun karoora waggaa manneen murtii magaalaa Adaamaa fi waajjira abbaa alangaa magaalichaa, abukaattota dhuunfaa, barreessitoota dhimmaa fi dubbiftoota waajjiraalee waliin ta'uun karoora waggaa waliin qaban irratti bu'a qabeessummaa fi dhaqqabummaa tajaajila abbaa seerummaa fi xambaasuun haala danda'amu irratti marii gaggeeffamedha. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Obbo Maammoo Tusii kaayyoo marichaa ibsan keessatti tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu dhaqqabamaa si'ataa fi bu'a qabeessa ta'e teeknooloojiitti dhimma ba'uun haala danda'amu irratti qaamolee qooda fudhattootaa waliin marii gaggeeffame ta'uu dubbatan. Tajaajila kennaa abbaa seerummaa si'ataa gochuuf yeroo ammaa sadarkaa kanatti gadi bu'ee himanni kallattii akka banamu hojjetamaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Maammoon kana milkeessuuf immoo gaheen qaamolee qooda fudhattootaa murteessaadha jedhan. Karaa taaqa'oo hojii mana murtii dijitaalessuutiin viidiyoo konferensiin e-faayilingiidhaan wal qabate kan mana murtii waliigalaa kan dhaddacha bahaa asii kan manneen murtii halaala dirqama kennuu qabnu akkaataa dambii jiruun aanaadhaa aanatti godinaa godinatti isinii kennuu qabnu baraan alanaa immoo san caalaa isinitti siqeetiin kan dhufe gandarraa fayyadamuu akka dandeettan gandi as magaalaa kana keessa jiraachuu baatus aanarraa fayyadamuu akka dandeettan aanarratti haala mijeessaa jiraachuu kennu. Kanaan dura himata oliyyata qofa ture baranarraa calqabee garuu parsantaa muraasa himata kallattii illee bakkuma jirtan irraa himata keessan saaqachuu akka dandeettan keessattuu kan kutaa magaalaa mana murtii kutaa magaalaa aanarra jiru irraa himata kallattii namuu achumaa gara mana murtii olaanaatti ergachuu akka danda'u mana murtii olaanarraa gara mana murtii waliigalaatti ergachuu akka danda'u aanar gandarraa immoo yookaan aanarraa immoo gara kutaa magaalaatitti ergachuu akka danda'u haala mijeessaatiin kan jiru. Manneen murtii magaalaa Adaamaa karoora waggaa 10 baafatanii waalee sadarkaan jiran milkeessuudhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjetaa turan bu'aa qabatamaa fidaa jiraatanis ammallee bu'aalee eegaman hunda milkeessuu irratti harcaatiin kan jiru ta'uu kaasan. Seeronnii fi sirnoonni hojii kenniisa tajaajila abbaa seerummaa cimsanii fi bulchiinsa keessoo manneen murtii cimsan diriirfamanii gadi buufaman hojiirra oolan bu'aa argamsiisuu eegaluu riiformiiwwan adda addaa hojii irra oolchuun hojiin fakkeenyummaa qabu raawwatamuu fi komii xiqqeessuun amantaa uummataa horatamuu fi teeknooloojiitti dhimma ba'aa dhufuun akka ciminaatti ka'ee jira. Abukaattonni dhuunfaa fi qaamoleen qooda fudhattootaa maricha irratti hirmaatan yaada kaasaniin sirna haqaa galmaan ga'uu keessatti qaamoleen qooda fudhattootaa manneen murtii cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedhanii karoora manni murtii haqa qabeessa kennisiisuuf qabate milkeessuuf dandeettii ga'umsa ogeessaa irratti hojjechuu qaba, iddoo hojiin mijataan jiraachuu qaba, himanni kallattii guyyaa 5 keessatti xumuramuu qaba jedhu murtii haqaa kennisiisuu irratti abbaa seeraa irratti dhiibbaa fiduu danda'a, abbootii seeraaf eegumsi godhamuu qaba, ta'uu baannaan mana murtii irratti haqa kennisiisuu irratti rakkoo uumaa waan ta'eef xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhan hirmaattonni marichaa. Iddoo hojii mijataa gaafa jennu manneetii murtii kutaa magaalaas manni murtiin olaanaas sadarkaan amma irra jiru kanaan kan laallu taanaan iddoo mijataa miti. Dhaddachi otoo banaa ta'ee hawaasnis hirmaateet murtii kennamu, falmii gaggeeffamu, ragaa dhagahamu otoo dhaga'ee irraa barata. Falmiin akkatti gaggeeffamu ogeessi tokko irraa barata. Hawaasni biroo immoo akkasumatti dandeettii akka cimfatu yookaan immoo dubbii isaallee dubbii kaan wajjin waliin madaaleet akka hubannoo argatu ni taasisa. Iddoo mijataa gochuu irratti otoo hojjetamee kan jedhudha. Karoorri kana galmaan gahuudhaaf bajeta gahaa ni barbaachisa. Bajeta gahaa kana qabdu moo hawwiidha? Itti gaafatamaan waldaa abukaattota magaalaa Adaamaa Obbo Abbabaa Mulgeetaa yaada kennanii walitti hidhamiinsa cimsuun karoora mana murtii galmaan ga'uuf ni hojjennas kaasan. Itti aanaa waajjira abbaa alangaa magaalaa Adaamaa Obbo Zarihuun Dabalaa ergaa dabarsaniin karoora ifaa fi hiixataa manni murtii gadi buuse milkeessuuf qindoomina yoo qabaanneen hin dhugoomsina jedhanii hundaa olitti namummaa ofiitiif dhugaa irratti hundoofne haa hojjennu jechuun ergaa isaanii dabarsan. Yoo wal qaban, yoo tokko taane, yoo ariitii kanaan fiinne, yoo ittamanne kun nurraa fagoo miti jechuudha. Waan tokko nu gaafachuu danda'a, akka kaleessa dheengaddaatti tocho'uu dhiisuu dandeenya. Garuu immoo karoorri kun akkuma biyyaatti waan ba'eedha. Duukaa deemuudhaaf nu dandeessisaa inni yaanna nullee akka abbaa alangaatti. Yaada fi gaafilee abukaattota dhuunfaa irraa dhiyaataniif deebii fi ibsa kan itti kennan pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Obbo Maammoo Tusii dhimmoota akka yaaddootti kaan hundee irraa furuuf qindoomina qaamolee qooda fudhattootaa cimsuun ni hojjetamas jedhan.
humna namaa qabdan, meeshaa teknoolojii qabdanii, baajata gahaa dhabuu keessaniitiin kan jedhu dhimmoota kanneen aga danda'ameen manni murtiillee karoora kana gaafa baafatu karoorri kun karoora bu'aa irratti xiyyeeffatee yoo xiqqaate waggaa 8 ol mana murtii keessatti itti hojjetamaatiin turedha. Karoorri kun ammoo waan amma lakkoofsaan isiniin dhiyeessine parsantaa dhibbaa dhimmoota hedduu irratti jennee qabannee kasinii dhiyeessine raawwii galmee 97 jennee kasinii dhiyeessine agrigeetii kan manneen murtii akka naannoo Oromiyaatti jiran irra dhaabbatameeti. Nuwoo akka magaalaa Adaamaatti achi geennee jirra moo geennee hin jirru ka'umsa duratti addeeleensa sirriitti isinii dhiyeessaatiin turteerti. Ka'umsi keenna bardheen gaddaa 2017 eessa turre baran ammoo dhibba gaafa karoorfannu maaltu dabalamee kan jedhu jechuudha. Yoo xiqqaate dhimmoota hedduu irratti parsantaa 4 fi sanii gadi kan dabalame. Maaliif argaa turtan waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun waan karoorfanne kana humna namaa amma qabnuun baajata amma qabnuun hanga bara 2018 gana hanga danda'ameen achiif gochuun hin danda'ama yaadama jedhuuni.